Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Boqonnaa tokkoffaa torban darbe jalqabnee naannoo amma lakkoofsa 5tti kan ta'u walii wajjiniin kaasnee ilaalleerra. Isaaniin ariitiidhumaan waa tokko si yaadachiiseen yaadota ijoo isaanii isa guyyaa har'aatti immoo dabarraa macaafa qulqulluu keenya hundumti keenya baafannee walii wajjiniin dubbifannaa. Macaafa qulqulluu dubbisuu duwwaa keessaan eebbii gara jireenya keenyaa dhufu jira. Ifi hafuura qulqulluu biraa gara keenyatti ifu jira waan ta'eef macaafa qulqulluu keenya Roomee boqonnaa 1 kaasnee amma lakkoofsa 7tti kan jiru maqaa Gooftaa Yesuusiin dubbifanna. Ani Phaawulos hojjetaan Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uudhaaf waamamee wangeela Waaqayyoos lallabuudhaaf addaan kanan baafame kana caafuu kooti. Wangeelli kun isa Waaqayyo duraan dursee karaa raajota isaatii caafata qulqullaa'aa keessatti abdachiiseedha. Inni waa'ee ilma isaa isa akka foonitti sanyii Daawit keessaa dhalatee dubbate, akka qulqullummaa isaa hafuuraatti immoo warra du'an keessaa ka'uudhaan Yesuus Kiristoos Gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uunsaa humnaan beeksifameera. Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti gara abboomamuutti geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uu isumaan nuuf kennameera. Isinis immoo warra kan Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf waamaman sana keessa jirtu. Ammas isin warra Roomaa jiraattan, warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waame hundumaani Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedheetan nagaa koo isiniif dhiyeessaa. Ameen. Jalqaba irratti kutaa kana keessaa wanti guddaan nuun ilaalaa turre wantoota gurguddaattiin Phaawulos ofiisaa as tawaawwaqee jalqabuudha. Inni jalqabaa ani garbicha Yesuus Kiristoosidha akka inni jedhee kaasne, inni lammataa immoo ani ergamaa Yesuus Kiristoosidha akka inni jedhee kaasne. Garbicha jechuun maal jechuudha, ergamaa jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu walii wajjiniin bal'inaan kaasnee ilaalleerra. Isaaniin adda diteelii isaa ilaallee booda wangeela Waaqayyoof kanaan adda baafame jedhee ofiisaa akka inni ibsu kaafne. Wangeela Waaqayyoof adda kanan baafame, hojii biraa kanan hin qabne, ergama biraa kanan hin qabne jedheetu wangeela jechuun maal jechuudha isa jedhudha jechuudha bal'inaan qabxii guddaan nuun yeroo darbe ilaalle. Wangeela jechuun macaafa qulqulluu kakuu moofaa keessatti afaan dirree waraanaa irratti fayyadamamuudha. Dirree lolaa irratti loltoonni gaafa lolatti babba'anii waa'ee biyya isaanii oolchuu, waa'ee lubbuu isaanii oolchuu fi yeroo baay'ee lolan yeroo sana keessatti namni wayii fiigichaan dhufee beektu warri bara Israa'el keessa turanii manni mootiifaa iddoo ol ka'aa irratti ijaarama. Iddoo ol ka'aa sana irratti maaxilii xaxxarameetu masaraa mootummaa keessaa warri eegdota ta'an iddoo irra ol ba'aniitu dhaabbatu. Fakkeenyaaf Anbaaqoomiin gaafa inni barreessu paastariin gidduu kana baay'ee barsiisaa jira waan ta'eef ani koobicharra dhaabbadheetanii Waaqayyoon eeggadhaa Anbaaqoom yeroo jedhu koobicha jechuun lafa rimmaa wayii miti yookaan lafa xiqqoo ol ka'aa wayii jechuu miti. Koobii sanarra dhaabbadheen eeggadha jechuun maal jechuudha? Warri bara kakuu moofaa keessa turanii, warri eegduufaa turanii, eegduu mana mootummaa, masaraa mootummaa warri turan jechuudha. Iddoo ol ka'aa akkasirra dhaabbataniitu fagoo irraa nama dhufu bara sana bilbilli hin jiru, karaan ittiin informationii wal jijjiiran waan hin jirreef lolli ka'aa jira yoo ta'e yookiin immoo ijjata argames yoo ta'e gadda wayii jiras yoo ta'e rakkoo wayii jiras yoo ta'e sabi Israa'el baay'ee isaa lafa onaa keessatti dabarsanii nama tokko tawwaara kaasaa fagoo irraa dhufaa warri koobicharra dhaabbatan Anbaaqoom koobicharra dhaabbadheen si eeggadha jedhu iddoo ol ka'aa mana masaraa eegan irra dhaabbatanii warri mana sana eeganii gaafa nama waara kaasaa fagoo irraa fiigaa dhufu beeku fiigichi nama sanaa gadda himuu dhufaaf gammachuu himuudhaaf dhufaansaa fiigicha isaarraa ka'ee beekama. Akkaataan aadaa yeroo sanaatiin sagalee misiraachoo himuudhaaf namni dhufu akkamitti fiigaa, namni oduu gaddaa himuu dhufu immoo akkamitti fiiga kan jedhu fiigichaan adda baasu turan yeroo sanaa jechuudha. Kanaaf iddoo garaagaraa yoo ilaaltanii bara Daawit fa'aa, macaafa Saamu'eeliin, macaafa seenaa biraa yeroo qayyabattanii utuu namni tokko achi fiigaa dhufu argeetu namni tokko oduu gaarii wayii fidee dhufaa jira jedhee gammadee dhaqee mooticha Daawititti hime kan jedhu irra deddeebitanii argattu macaafa qulqulluu irraa. Fiigichaan adda baatu oduun gaariif oduun gadheenii jechuudha. Anbaaqoom gaafa koobicharra dhaabbadheen si eeggadha gaafa jedhu akka loltuu fagootti oduu gaarii dhaga'uudhaaf misiraachoo wayii eegaa jiru masaraa mootummaarra dhaabbatee fagoo irraa nama dhufu abdii guddaan eeggatu wayittidha. Ani koobicharra dhaabbadheen si eeggadha. Koobii masararra hin jiran Anbaaqoom gaafa jedhu jechuudha.
Innaa oduu dirree lolaati wangeelli gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Akka namni koobicharra dhaabbatu sun sagalee misiraachoo eeggatu yookaan akka namni dirree waraanaarra jiru sun sagalee misiraachoo eeggatutti lubbuun dirree waraanaarra jirtu. Dirree waraanaa fooniif hafuuraa, dirree waraanaa cubbuuf qulqullummaa, dirree waraanaa waaqayyo natti gammadaa jira moo natti gammadaa hin jiru, wallaansoo keessoo namaa, jireenya jeeqamte, jireenya hunkurame, ammacame akkasii wayii keessa namni jiru tokko sagalee misiraachoo yeroo dhaga'u Yesus Kiristoos waa'ee cubbuu keef du'eera, Yesus Kiristoos gatii cubbuu kee kaffaleera, Yesus Kiristoos jireenya bara baraa siif kenneera kan jedhu kun oduu gaarii akka dirree waraanaati. Wangeel inni jennu misiraachoo yookaan oduu gaarii jechuudha. Yaada kanaan kan fudhatameedha kan jedhu kaasneerra jechuudha. Akkasuma wangeelli yoom jalqabe isa jedhuu fi wangeelli seera uumamaa irratti jalqabe, seera uumamaa tarii namoonni proto gospel yookaan wangeela jalqaba lallabameedhaniitu yerootti addaanfaa waanfaa firdii argatan sana boqonnaa 3:14-19 irraa inni mataa bofichaa, inni dhiitaa, inni immoo ni daamnaamni jedhanii kaasu. Angaruu sana durayyuu wangeelli jalqabeeraa laata waan jedhu nan yaada. Maaliif jettanii wangeelli waa'ee ayyaana waaqayyooti, waa'ee misiraachooti. Fakkeenyaaf namni gaafa inni cubbuutti kufee waaqayyoo bineensa wayii ajjeesee gogaatti uwwisee qullaa namaa dhokse waan dure biliitii qabu waan dafee ciccituu hin dandeenyetti uwwisee. Kanaaf kun maal ibsa? Kun waa'ee ayyaana waaqayyooti. Utuudhuma firdiin hin dhufin, utuudhuma cubbuun hin dhufin iyyuu akkuma cubbuun ta'een booddee yeroo firdiin sun kennameyyuu waaqayyo ayyaana isaa guddaa mul'iseera. Isaan rabaan duwwaa dubbatame tun taane abdii kenname duwwaa tun taane raawwiinsaa seera uumamaa keessatti raawwateera kan jedhu waa tokko tuttuqeera waan ta'eef isaaniin keessa deddeebi'u. Garuu walumaa gara waan hubachuu qabnu torban darbees anis ganama paastariinis ganama lallaba irratti waan isaan kaasanii turanii wangeelli tokkuma ture, karaan fayyinaa tokkuma ture, bara kakuu moofaas bara kakuu haaraas. Istiraateejiin jijjiirre waaqayyoo. Amantii maan fayyamu? Bara kakuu moofaas Abrahaam amantiidhaan fayyee, Abeel amantiidhaan aarsaa dhiyeessee, fayyinni karaadhuma amantii danda'ama duruma bara kakuu moofaatti iyyuu. Waaqayyoo kakuu moofaaf waaqayyoo kakuu haaraas waaquma tokko ture kan jedhu kaasne Ibroota 4 boqonnaa 4:1-2 Ibroota irratti misiraachoma nutti himametu warra Israa'elittis himame kan jedhu kaaseen ture yeroo darbee jechuudha. Innaa wangeelli qabiyyee wangeelaa kaasne jechuudha. Kana sirriitti akkasin na hordoftan nan barbaada. Keessumatti qabiyyeen wangeelaa baay'ee murteessaadha. Amma biyya keenya keessatti namoonni yoo barbaadan waan lafarraa lallabanii wangeela lallabeedhanii taa'u. Waa'ee lafarraa kana, waa'ee jireenyaa kana, waa'ee dhiibboo biyya lafaa kana, waa'ee biyya lafaa kana irratti milkaa'uu, waa'ee carqiiffachuu, waa'ee buddeen nyaachuu, waa'ee mana ijaarrachuu, waa'ee gadditee waaqayyo si jajjabeessaa, waaqayyo akkasii godhaa, waanuma akkasii lallabanii namoonni wangeela jedhanii yeroo isaan itti dubbatan abaluu lallabaa wangeelaati, wangeela lallabe yeroo isaan jedhanii dhuguma macaafa qulqulluun wangeelli waa'ee maalii dubbataa isa jedhu Roomee kanarraa gaafa laallu wangeelli tokkoof tokko waa'ee Yesus Kiristoosiin yeroo ta'u duwwaadha kan jedhu deebinuudhaan ergaa Roomee jechuudha. Wangeelli tokkoof tokko waa'ee namaas miti, waa'ee lafaas miti, waa'ee maaliis miti, waa'ee Yesus Kiristoosidha. Waa'ee Yesus Kiristoos keessa garuu qabiyyee guddaatu jira. Qabiyyee gurguddaa sadii kaasa ergaan Roomaa. Tokko Yesus Kiristoos namadha. Namummaa Yesus Kiristoosiin kaasa. Namummaa Yesus Kiristoosiin gaafa kaasu namummaa isaatiin Yesus dhiphateera, gaddeera, beela'eera, sodaateera, fannifameera, jibbameera, tuffatameera, waan namni keessa darbuu malu hundumaa keessayyuu darbeera Yesus Kiristoos. Nama guutuu dhibba keessaa dhibba nama ture waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'ee namummaa Yesus Kiristoosiin gaafa barsiifnu maalirraa jalqabna? Nama ta'uunsaa maaliif barbaachise kan jedhurraa jalqabna. Fakkeenyaaf Yesuus nama ta'uunsaa maaliif barbaachise? Tokko bakka keenya bu'ee gatii cubbuu keenyaa fudhachuudhaaf nuun ta'uu qaba perfectly dhibba keessaa dhibba anuma kana ta'ee lafa taa'uu qaba waan ta'eef waan experience godhu hundumaa cubbuurraa kan hafe hundumaa experience gochuu qaba, sodaachuu qaba, beela'uu qaba. Nama kan godhu keessaa tokko sodaachuudha, beela'uudha, dadhabaa ta'uudha, waa hunda beekuu dadhabuudha. Yesus Kiristoos bakka inni itti waa hunda beekuu dadhabe tureera. Beelee dhaqee ija muka arbuurraa argadhaa se'ee dhaqee irraa dhabeera, dadhabeera, fannifamuullee sodaateera. Fannifamuu Phexros fa'aa ija jabaatanii gadi galagalchaan afannisaa jedhan Yesus garuu ol galagalee fannifamuuyyuu sodaateera. Maaliif jennaan nama dhaanuun jechuu isaati walumaa gala. Yesus Kiristoos nama ture. Kanaaf namummaa Yesus Kiristoosiin gaafa lallabnu nama ta'uunsaa maaliif barbaachise kan jedhu gaafa kaafnu inni jalqabaa
nuun ta'ee ba'aa keenya baachuudhaaf. Inni lammataa immoo nuun hubachuudhaaf nama ta'uun Yesuus Kiristoos barbaachisa. Kun hundumtuu qabiyyee wangeelaati jechuudha. Nu hubachuu jechuun gadda keenya hubachuu, wallaansoo keenya hubachuu, sodaa keenya hubachuu, waan nuun keessa dabarre hundumaa akkuma keenyatti kan fiil godhu, tuffatamee kan arge, beela'ee kan arge, sodaatee kan arge, akkuma keenya karaa hundumaa isa qorame Ibroota irraa sanni jedhu sana arguudhaaf Yesuus nama ta'eera waan ta'eef kun wangeelaa jechuudha. Nama gaddeen jabaadhu jechuu wangeelaa, nama sodaateen hin sodaatiin jechuu wangeelaa, nama beela'een ayisoo hin beela'ama garuu bara baraan lafatti hin beela'amnetti deemaa jirra jabaadhu jechuun wangeelaa. Namummaa Yesuus Kiristoosiin gaafa jennu broad contentiidha. Qabiyyee guddaadha mataa humti isaa. Waan dhala namaa mudatu hundumaatu namummaa isaa keessa jira waan ta'eef. Kana barreessaan Roomaa kun maal jedhee dubbata? Akka namummaa isaa safoonitti Daawit irraa dhalate jedheetu qabiyyee wangeelaa waa'ee namummaa Yesuus Kiristoosidha kan jedhu dubbata. Inni lammataa Yesuus Kiristoos Yihuudiidha. Kunis baay'ee barbaachisaadha. Qabiyyee wangeelaa isa guddaadha kun. Yesuus Kiristoos Yihuudii ta'uunsaa maaliif barbaachise? Yesuus Kiristoos Itoophiyaawii maaliif hin taane? Ameerikaawii, Awuroopaawii maaliif hin taane? Abdiin sun karaa Abiraamiin galame waan ta'eef laayinii abdichaa eeggatee kan dhufe ilma Daawit, ilma Abiraam ta'uusaa kan mirkaneessudha. Fakkeenyaaf wangeelota arfanuu gaafa dubbistanii jiiniyaaloojii Yesuus Kiristoosiin Addaam irraa kaasanii warra akka Luqaas fa'aa dubbataniiru, warri kan biraan Maatiyos fa'aa Abiraam irraa kaasanii dubbataniiru. Namadha Yesuus Kiristoos. Fakkeenyaaf Luqaasi namummaa Yesuus Kiristoosidha kan itti xiyyeeffate. Addaam irraa jalqaba waan ta'eef geesse dhaqee Addaamitti dhaqee jechuun namadha Yesuus Kiristoos. Kun qabiyyee wangeelaa isa guddaadha jechuudha. Maatiyos immoo Abiraamitti dhaqeedhaan immoo Jewusiidha, Yihuudiidha. Isaaf dachiifameedha Yesuus Kiristoos malee laayinii biraarra isa dhufe miti. Amanaa inni ilma Waaqayyoo isa Abiraamitti Daawititti abboota keenyatti himamaa turedha. Isa jedhu ibsuudhaaf Maatiyos immoo Jewusii ta'uusaa kan dubbatudha. Yohaannis immoo Waaqa ta'uusaa dubbata. Wangeelli waama kana sadanidha bakka. Yesuus Kiristoos namadha, Yesuus Kiristoos Yihuudiidha, Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Kanumadha wangeelli kan jedhu Roomee boqonnaa tokkorraa ragatti goonee kan wajjiniin ilaallu barannu isa kanadha. Yesuus Kiristoos namadha. Yohaannis maalirraa jalqaba sagalee ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofuma isaatii Waaqayyo ture, waan hundumtuu isaan ta'e kan jedhu waaqummaa isaa Loogos kan jedhuun tanattanee dubbata. Waaquma sanatu immoo nama foonii ta'e nu gidduu buufate, ayyaana isaa ulfina isaa dhugaadhaan guute argine maal jedhetu waaqummaa isaa tanattana Yohaannis immoo jechuudha. Kanaaf qabiyyee wangeelaa Maarqos hojjetaadha kan jedhudha kan inni kaasu. Hojjetaadha jechuun nama ta'e immoo garuu servaantiidha. Duuloos garbicha ture Yesuus Kiristoos kan jedhu ka'a. Gaafa cuunfinu wangeelli waan sadiidha jechuudha. Tokko namummaa Yesuus Kiristoos, lama sanyii Daawit keessaa isa Roomaa irratti jedhu kana, inni sadaffaan immoo Kiristoosiin yookaan masicha isa dibame ilma Waaqayyoo kan jedhuun lakkoofsa afuraffaa irratti natti fakkaata. Ilma Waaqayyoo ta'uusaa lakkoofsa afuraffaa irratti Kiristoos gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ta'uunsaa humnaan beeksifameera kan jedhuun qabiyyee wangeelaa waan kana gurguddaa sadanidha kan jedhu kaasne jechuudha. Yesuus Kiristoos kun Waaqa ta'uunsaa maaliin mirkanaa'e isa jennu inni guddaan du'aa ka'uu isaatiinidha. Du'aa ka'uunsaa immoo du'aa ka'uu namaarraa addadha kan jedhu maaliin adda ta'a kan jedhu baranneerraa isa kanas keessa deebuu nan barbaachisu. Inni guddaan ani dhuma irratti ariitiidhaan isinii kaasee xumure yeroo darbee kaayyoon Waaqayyoo inni dhumaa fayyina keenyarraa qabu maalinni kan jedhu ishee kana xiqqoo ishee irra isinii deebi'uun barbaada. Faayinaal parbasiin Waaqayyoo kaayyoon dhumaa Waaqayyo nu waamuurraa nu fayyisuurraa qabu maalinni kan jedhuu fi boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa Roomaan laaka jedha. Ulfina maqaa isaatiif saba lafarraa hundumaa gara amantiitti gara abboomamuutti geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uusumaan nuuf kenname kan jedhudha. Kun konseptii baay'ee guddaadha waa'ee nama isinitti dubbadhu kun. Kaayyoon Waaqayyo narraa qabu maalinni kan jedhu isinii galeennaani even ilaalchisin mataa keessaniif qabdan baay'ee jijjiirama, kadhannaan keessan hin jijjiirama waan amma jedhu kun xuruutti nuu galeennaan kadhannaan keenya hin jijjiirama, akka nuti Baayibilii ilaallu hin jijjiirama. Konseptii baay'ee murteessaadha waan amma dubbadhu kun jechuudha. Kaayyoon Waaqayyoo inni dhuma caafiin kaayyoo Waaqayyoo biyya lafaa irratti qabu maal lafa uume Waaqayyo, maa nama maqanaa uume Waaqayyo, nama biliyoona 8 biyya lafaa irra maa uume Waaqayyo, maaliif wangeela kana lafamu godhe Waaqayyo, maa ilma isaa erge Waaqayyo, maa na fayyise Waaqayyo, maaltu isa rakkise Waaqayyoon, akka inni Yesuusin ergu maaltu godhe, Yesuusin maaltu fannootti ol baase, maal yaade Waaqayyo, faayinaal gooliin Waaqayyo maal inni kan jedhuuf macaafni qulqulluun kan inni bareechee nuu qaba. Maa inni
Waaqayyo seenaa keessattis macaafa qulqulluu keessattis isa dhumaa kan inni iddoo guddaatti laatu ulfina maqaa isaatiif isa guddaa jechuudha. Gaafa uume ulfina maqaa isaatiif uume, gaafa fayyise ulfina maqaa isaatiif fayyise. Kana waan baay'eedhaan ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf isinii kaaseeraan gaafuma uume boqonnaan 19 macaafa faarfannaa tokko kaastanii yoo ilaaltan gaareewwan ilaalee, galaanota ilaalee, simbirroo ilaalee, lafa ilaalee, muka ilaalee, gama ilaalee, gamana ilaalee hundumti isaanii ulfina kee dubbatu, hundumti isaanii si galateeffatu, ati ulfina keef kana hundumaa uummatteetta jedheetu faarfatichi. Isaayyaas boqonnaa 6 irrattis immoo lafti hundumtuu ulfina Waaqayyoon Glory ulfina Waaqayyootiin akka inni guute dubbata. Lafti hundumtuu ulfina Waaqayyoon guutuudha jechuun maal jechuudha? Kaayyoon Waaqayyo uumama kana hundumaa uumeef isa guddaa ulfina isaaf jedheetu Waaqayyo kan inni uume. Kana baranna. Kana duwwaa miti Waaqayyo immoo afaan isaatiin Isaayyaas boqonnaa 43:6-7 irratti ani nama kana uummadhe ulfina kootiif ture jedhee Waaqayyo jala muree dubbateera. Dhala namaa hundumaa kana uumeef ulfina koofan uume jedhee Waaqayyo kaayyoo uumamuu namaa ulfina koofidha jedhee dubbateera. Yaadattu yoo ta'e Museen illee kan inni ittiin kadhatee Waaqayyoon argate maaliin jettanii gaafa ilaaltanii Waaqayyo yeroo tokko saba Israa'el cubbuu hojjennaan saba kana wajjin hin deemu biyya kanaanitti nan galcha damma nyaachisa dheera damma nan nyaachisa aannan dhugsiisa dheera aannan sana nan dhugsiisa afaan koo hin jijjiiru hangaruu saba kana wajjin hin deemu gaafa Waaqayyo ittiin jedhu Museen paaswoordii Waaqayyoo argatee kan inni ittiin Waaqayyoon yaada jijjiirsise waa'ee maaliiti yoo jettan waa'ee ulfina Waaqayyooti. Maal jedhe boqonnaa 33 irratti maal jedhe seera ba'uu irratti ati saba kana biyya Gibxiidhaa baaftee Kanaanitti geessu yoo baatte lafa kanatti yoo nu wajjin deemuu dhaabde sabi biyya lafaa hundumtu waan tokko godhu maal jedhu annaan Waaqayyoo hin dadhabe siin jedhu. Biyya Gibxii baasee Kanaaniin ga'u immoo dadhabaadha Waaqi isaanii siin jedhu ulfina maqaa keetiin tuqamaa jedheetu paaswoordii Waaqayyoo argate Museen iddoo sanatti. Isa kana dhagee Waaqayyo completely yaada isaa jijjiireetu saba sanaa wajjin adeeme itti fufee adeemee jedha. Amma Waaqayyo kan saba sanaa wajjin adeemu kan godhe jaalala duwwaa miti iddoo sanatti argitaniitti yoo ta'e jaalala caalaa ulfina isaaf iddoo laata Waaqayyo. Kun dhugaa macaafa qulqulluu hin jijjiiramneedha. Efesoon immoo boqonnaan 1:12-13 eengadda isinii dubbiseera. Ulfina isaatiif nu waame jedha keessumaa baase. Waaqayyo kan inni nu waame, kan inni nu fayyise, ulfina isaaf galata akka taanuufidha. Faayinaal gooliin Waaqayyoo kanadha. Biyyi lafaa hundumtuu ulfina akka isaa laatuudha. Fayyinee booddee Waaqayyo nuun ulfaachuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan kan Waaqayyo irratti hin tadaraaddarre inni guddaan ulfina isaati. Ani ulfina koo dabarsee eenyuuf iyyuu hin kennu. Waaqayyoodha Waaqayyo eenyuuf iyyuu cubbuun dhiisaa fakkeenyaaf cubbuun seexanaa maaliif dhiifama dhabe beektu ulfina Waaqayyoo wajjin wal qabata. Cubbuun seexanaa kan inni cubbuu dhiifama hin qabne ta'eef dadhabbii isaatiif waa inni godhe miti. Dadhabbii isaaf waa inni godhe miti. Dogoggoree waa inni godhe miti. Ulfina Waaqayyoo barbaaduudhaaf waan godheef tokkoof tokko Waaqayyo kan inni irratti hin tadaraaddarre kan Waaqayyo taa'ee mari'anne waa'ee ulfina isaatii dha hundumaa. Afaan isaatii baasee dubbata ani ulfina koo dabarsee namaaf hin laadhu jedheera Waaqayyo. Heroodis kan inni rukutamee du'eef ulfina Waaqayyo waan fudhateefidha. Macaafa qulqulluu keessatti cubbuun dhiifama dhabe baay'een isaa gaafa ilaaltan ulfina Waaqayyoo wajjin wal qabata waan ta'eefidha. Kanaaf faayinaal goolii Waaqayyoo ulfina isaa akka inni ta'e agarra. Ulfina Waaqayyoo akka inni ta'e agarra. Lafti hundumtuu ulfina Waaqayyoon guuteera. Ulfina isaaf galata akka isin taataniif isin fayyise. Nama kana uummadheef ulfina koof ture. Uumama hundumtuu ulfina kee dubbatu. Lakkoofsa 5 kanarratti gaa dhufee Phaawulos kana samaraayis godheetu ulfina maqaa isaatiif jedha. Saba lafarraa hundumaa gara amantiitti gara abboomuutti geessuudhaaf ayyaanni ergamoota ta'uu isumaan nuuf kenname jedheetu ergamaa ta'uu maal jechuudha? Ergamoo jechuudha. Kontentiin nuun fudhannee deemnu wangeeladha. Maaliif wangeela kan akka nuun fudhannee deemnu godhe Waaqayyo jennaan dhala namaa fayyisuu duwwaaf otoo hin taane ulfina isaa mul'isuudhaaf sabi lafarraa yeroo fayyu ulfinni Waaqayyoo argama. Waaqayyo ulfina isaa irratti komproomaayisii hin godhu. Waaqayyo ulfina isaa dabarsee hin laatu. Inni dhumaa Waaqayyo ajandaan isaa ulfina Waaqayyoodha. Ulfina isaadha kan jedhu conclude godha Roomaan jechuudha. Amma gaa baay'ee kan isinii tolu tokkoon isinitti agarsiisa. Lakkoofsa 7-9 kan jirudha jechuudha. Amma kanani isinii qoodu yeroo gabaabduu qabnu keessatti jecha Phaawulos warra Roomaa jedhee ittiin waame tokkoon lakkoofsa 7 irraa isinii dubbisa. Ilaa akka jedha.
hundumti keessan Baayibilii qabattanii ma jirtudha yaada gamajees caltu bantanii waldaa hin dhufne waan ta'eef. Ammas isin warri Roomaa jiraattan warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waame hundumaan Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaas isiniif haa kennu jedheetan nagaa koo isiniif dhiyeessaa jedheetu afaan Amaariffaansaaf afaan Ingiliffaansaa baay'ee namatti tola. Keessumatti afaan Ingiliffaansaa baay'ee namatti tola. Beloved of God, jaallatamoo Waaqayyoo jedheetu nagaa dhiyeessaaf. Beloved of God, jaallatamoo Waaqayyoo. Lakkoofsa torbarraa tarii afaan Ingiliffaa any version ilaaluu dandeessu. Warra Roomaa jiraattan jedheetu warri Roomaa jiraatan kun abdii ijoollee Israa'el keessaa warra hin qabne turanii, cubbamoota turanii, baagiraawundi irratti ilaalleerraa namoota Waaqayyoon barbaanne turanii, ormoota turanii, abdii ijoollee Israa'el keessaa hin qaban turanii, namoota kanaan wangeela kana isa jalqabaa gaafa dubbatu maal jedhee jalqabaa kontentii wangeelaa sadii isinitti agarsiiseera. Achi keessaa isa jalqabaa beloved of God. You Romans beloved of God. Isin warra Roomaa jaallatamoo Waaqayyoo jedheetu dubbata kan qulqulloota ta'uudhaaf waamamtan. Called to be saints. Warra qulqulloota ta'uuf waamamtan jaallatamoo Waaqayyoo kan jedhu kun isa jalqabaa Baayibilii ergaawwan keessaa baay'ee kan nama dhibudha. Maaliif nama dhibaa kan jedhu isinii kaasa. Macaafa qulqulluu keessatti waan isin dhibu Waaqayyo eenyuun iyyuu jaallatamtuu koo jedheetu nu waamuu hin argitan except Israelites. Ijoollee Israa'elii ala eenyuun iyyuu Waaqayyo sin jaalladha tunni jedhu hin argitan. Jaallatamoo koo tunni jedhu hin argitan. Keessumatti keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 14 amma 15, keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 27, boqonnaa 7 lakkoofsa 8, boqonnaa 23 lakkoofsa 25 yeroo argadhee dubbise baay'ee kun lallaba tokkodha mataa hundi isaa. Waaqayyo jaallatamoo koo jedhee nama dhuunfaas sabas Israa'elii ala ijoollee Abrahaamii ala eenyuun iyyuu waamee hin beeku Waaqayyo. Kakuu haaraa keessatti garuu ergaa Roomaa kana dhuftanii gaafa ilaaltan saba ijoollee Israa'elii ala ta'een Waaqayyo jaallatamoo Waaqayyo yookaan jaallatamoo koo jedhee waama ture. Roomaan waa'ee jaalala Waaqayyoo diteelii dubbata. Booddee yeroo bira geenyu xuruutti ilaallaa. Mee boqonnaa 9 dhaqaa. Roomaa boqonnaa 9 mee lakkoofsa 25 fi 26 walii wajjin dhaqnee meen ilaalla. Ilaa akka jedha. Inni macaafa Hoosee keessatti warra kan koon ta'in saba koo jedhee nan waama. Biyya hin jaallataminiinis jaallatamtuu koo jedhee nan waama. Waaw, irraan deebi'a. Warra kan koon ta'in saba koo jedhee nan waama. Biyya hin jaallataminis jaallatamtuu koo jedhee nan waama. Iddoodhuma sin saba koo miti jedhameetti himametti ilmaan Waaqayyo jiraata jedhamanii in waamamu jedhaan. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Irra deebi'ee gaaftiin tanaatti galu boqonnaan 8 waa'ee jaalala Waaqayyoo dubbata. Boqonnaan 9 waa'ee jaalala Waaqayyoo dubbata. Eenyu jaalala Waaqayyootti gargar nu baasa. Beelamoo, ari'atamoo dhamoo, billaa dhamoo, sodaachifamoo dhamoo maal inni jedhee waan baay'ee tanattana. Boqonnaa 9 irratti immoo abdiin kun Israa'el duwwaaf miti. Itoophiyaawifis kennameera, Oromoofis kennameera, Amaaraafis kennameera, Naawoliifis kennameera, dubaraafis kennameera, dhiiraafis kennameera, garbaaf, birmaduuf, dhala namaa hundumaaf Waaqayyo maqaa haaraa tokko moggaase bara kakuu haaraa keessatti ani warra hin jaallataminiin jaallatamtuu koon jedha. Warra saba Waaqayyoon ta'iniin saba koo dhuunfaa koo jedheen waama. Iddoodhumatti isin kan koo miti ittiin jedhametti isin ilmaan Waaqayyo jiraataa jaallatamoo Waaqayyo beloved of God jedhamtanii in waamamtu kan jedhu abdii akkasii Hoosee keessatti barreeffamee jira jedheetu isa kakuu moofaa keessatti barreeffame tanattanii diddiigee boqonnaa 8 fi 9 irratti waa'ee jaalala Waaqayyoo utuu inni barsiisu agarra. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waldaa isaatiin maal jedhaa jettan yoo galmee keessatti barreeffattan isa jalqabaa jaallatamtuu koo jedha Waaqayyo waldaa isaatiin. Waaqayyo anaan maal jedhaa isa jedhu ergaa Roomee identitii ofii keessanii kan isin ittiin argattan inni jalqabaa isinitti meera introduction irraa kaastan warra na wajjin jirtanii namoonni church faazaroonni ciccimoon Seent Ogustiin bara jaarraa 4ffaa giddu galeessaa jalqabee Maartiin Luuter jaarraa 16ffaa keessa Joon Weeslee jaarraa 18ffaa keessa namoota Waaqayyo nan jaallatu jedhanii yaadan ergaa Roomaa maaliif jijjiiree jettanii gaafa gaafattan
Ergaan Roomaa waan tokko jedhee jalqaba. Ergaan Roomaa Waaqayyo waldaa isaatiin, Waaqayyo warra isatti amananiin, Waaqayyo warra Yesuusiin qabaniin, ammama kufanii, ammam cubbuu hojjetanii, ammama dogoggoranii, ammamillee maala ta'anii, ammam ilaalcha hawaasaa duubatti kan gataman ta'anii, Waaqayyo warra Yesuusitti amananiif taappellaa tokko laateera. Inni immoo maal jennaan? Jaallatamoo koo, beloved of God. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mee ameen jedhame. Waaqayyo akkasitti nu beeka Waaqayyo. Jaallatamoo koo nuun jedha Waaqayyo. Kun immoo waan Waaqayyo waan haaraa fidee yaada jijjiire miti. Baruma kakuu moofaa Hosee keessatti jaallatamtuu koo hin jedha. Iddoo matti isin kan Waaqayyoo miti. Isin saroota jedhaan Baaybiliin nuun waa'ee keenya gaafa kasu tokko saroota. Still warra Yihuudii Israa'eliin gaafa dhattee ilaaltan ikkoo baga saree gootee nan uumin. In a sense baga jentaayilii gootee nan uumin jechuudha. Baga Itoophiyaawii gootee nan uumin. Baga Afrikaawii gootee nan uumin jechuu isaaniiti. Baga saree gootee nan uumin jedhanii Waaqayyoon galateeffatu. Still ammarraatti warri Israa'el nuun jedhu jechuudha saree. Baaybiliin gooftaan mataan isaa jecha kana fayyadameera mini biddeen ijoollotaa saroota jala buusuun gaarii mini. Jechi saree jedhu kuni Oromoota jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Just like materials. Warra akka qodaa akka materiaalitti fudhataman turre nuun bara kakuu moofaa keessa. Bara kakuu haaraa keessa garuu Yesuus Kiristoos dhufuu isaatiin, wangeelli dhugaan lallabamuu isaatiin, eenyummaa Yesuus Kiristoos keessaan eebbawwan nuu ta'an isa jalqaba tarreessuudhaan gaafa jalqabu taappellaa tokko kileemii godhee jalqaba, hawaajee labsee jalqaba. Roomaan isa jalqaba ammoo isin warra Roomaa, you Romans, beloved of God, jaallatamoo Waaqayyo jaallatamtuu koo jedhee si waameera boqonnaa 9 irraa. Kanaaf sin kana booddee saba Waaqayyo warra hin taane miti. Sin kana booddee saroota miti. Sin kana booddee mateeriyaalii miti. Sin kana booddee warra abdii ijoollee Waaqayyo keessaa hin qabne miti. Isin jaallatamoo Waaqayyooti. Beloved of God kan jedhu kun aksesii Waaqayyo nuu laate eebba Waaqayyo karaa Yesuusiin nu eebbise isa jalqabaati. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Beloved of God, jaallatamoo Waaqayyo. Ani boqonnaa 9 lakkoofsa 25 dubbiseen quufan Hosee keessatti barreeffameera. Iddoodhumatti isin kan koo miti jedhee Waaqayyo. Meeme yaadi kun baay'ee nuun galu yoo xiqqoo shama biraadhaa yoo itti godhe malee. Fakkeenyaaf mucaa ta'e tokkoon abbaan isaa ati kan koo miti jechuu caalaa waan jedhamee mucaa sanaa miidhu waan ta'e matu kun amma gabara wajjin hin galu warra abbaa laatanii waan ta'eef waa'ee mucummaa laatanii jiru tuttuutanii waan ta'eef dargaggoota gadiif itti galu. Fakkeenyaaf dargaggoota keessa jirtan yookaan ijoollee keessa jirtan matu abbaan keessan isuma dhugaa ati kan koo miti ansilayyuu koo inni wanti guddifadhe malee kan koo miti kan yeroo ta'e tokkoon iddoo akkasiitii iddoo makiinaa laatee karaa weerraa si argee jechuudha. Waggaa 30 guutuu akkana baay'ee deebireetamu beekaman sammuu keetti boodessi miidhagina xiqqoo mucaa koo miti. Amma tuqee abbaan keessa jirii jedhee ammam isinitti dhaga'amatanii Isa jalqabaa gaafa isin gaafatan tokko namicha sana koo maana biyyoo mixee kan jedhu gaafatu. Inni lammataa immoo abbaan koo eenyuun dharee kan jedhu gaaffii guddaa keessa galtu boo'uu dandeessu, nyaata lagachuu dandeessu, dhiphina hamaa keessa galuu dandeessu, ani eenyuun hin dhaala jechuu dandeessu. Namni isin abbaa koo jettanii yaadan ati kan koo miti isiniin jechuu kan caalu jechi nama sodaachisu. Jechi teessee namaa keessa nama gadi. Waaqayyo guyyaa tokko akkasuma jedhe isin kan koo miti hin jedhu. Isin kan isa hamaa sanaa hin jedhu. Isin abdii koo keessaa baataniitu naabboomuu diddaniitu addaan irraa kan hundumtu kan koo miti jedhe Waaqayyo. Maal maleennaan karaa ijoollee Abiraam duwwaatu kan koo jedhe Waaqayyo. Mucaan akkasitti hin jedhame yookaan ana. Isin warri Itoophiyaa kun, warri Afrikaa kun, warri Ameerikaa kun, warri Eeshiyaa kun, warri Waaqayyo Israa'elaan isin beeku hin jedhee ture kun kakuu haaraa keessatti gaafa Yesuus Kiristoos dhufee laayinii abbaa wajjin walitti connect gaafa inni nu godhu cubbuu keenya hundumaa nurraa kaffalu dhiiga isaatiin dhufee dhiiga Waaqayyo nu keessa galchee ilmummaa dhiigaa, mucummaa dhiigaa gaafa inni nuu kennu Waaqayyo abbaan labsii tokko labse iddoodhuman itti ganamuman irribaa ka'ee guyyaa tokko ati koo mucaa koo mitiim isiniin jedhettan isin mucaa kootiin isiniin jedha jaallatamtuu koo, jaallatamoo koo, ilmaan koo, dhiiga koo jedheen isin waamaa kan jedhurra kan caalu sagalee misiraachoo guddaan hin jiru. Waaqayyo waldaa nana akkasiniin jedheera isin ilmaan kootiinuun jedheera Waaqayyo.
beloved of God. Jaallatamoo Waaqayyoo. Cubbuu keessa jiraachuu dandeessu. Isinin jaalladha. Haala kam keessa jiraachuu dandeessu. Isinin jaalladha. Kana dura dhuguman abdii koo irraa sin kutee dhiiga koo irraa sin baaseen ture. Laayinii koo ala sin godheen ture. Kana immoo na sin godhe min. Abboomuu diduu addaamtu sin godhe. Abboomuu diduu cubbuu keessaniitu kana sin godhe narraa adda sin baasee ture. Roomaan wangeela kanaan jalqaba xuruutti na dhaggeeffadha. Roomaan beloved of God, jaallatamoo Waaqayyoo isa jedhuun jalqaba. Hammas oduu gaariin kana caalu hin jiru. Waaqayyoo oduu gaarii tokko nuuf fideera bara kakwaaraa kana keessa. Iddoo manittiin isin kan koo miti isiniin jedhe turettan isin kan kootiin isiniin jedha. Iddoo manittiin isiniin jaalladhu isin kan koo isiniin jedhettiin jaallatamoo koo, mushirraa koo, intala koo, ilma koo, dhiiga koo barabaraan na dhaalta. Iddoon ol beesii qopheessa barabaraan na bira jiraatta siin jechuudhaafan jira nuun jedheera. Na waa'ee kanaaf harka keessa walitti rukutaa Waaqayyoon galateeffadha. Hallelujah. Beloved of God. You Romans, beloved of God. Sin warra Roomaa jaallatamoo Waaqayyoo. Jaallatamoo Waaqayyoo. Yes. Jedheetu called to be saints. Waaqayyoof qulqullaa'uudhaaf yookaan qulqulloota ta'uudhaaf warra waamaman kan jedhu immoo dhufee dubbataa jechuudha. Waa'ee qulqulloota ta'uu bakka itti ilaallu waan qabnuuf definition ishee duwwaan dubbadhee darba. Waaqayyo maaliif egaa nu waame kan jedhuu fi deebii guddaa tokko deebisa lakkoofsi 6 lakkoofsi 7 mee ilaala irra deebi'aa dubbifadhaa. Isin immoo warra kan Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf waamaman sana keessa jirtu. Kaayyoo waamamuu keenya maal ta'uuf jechuudha. Kan eenyu ta'uuf? Kan Yesuus Kiristoosiin ta'uuf. Yesuus Kiristoos yookaan Waaqayyo abbaan gaafa tokko maal nuun jedhee ture? Sin kan koomii nuun jedhee ture. Sin kan koomii. Sin abbaan keessaa qabata. Abbaan keessaa barbaadatan nuun jedhee ture Waaqayyo gaafa. Amma garuu nu waame, nu qulqulleesse, nu qulqulleessuu isaa immoo maaliif jenna? Kan Yesuus Kiristoosiin akkasiin taataniif. Yookaan Yesuus Kiristoos abbaa keessan isa dhugaa, isa dhiigaa akka isinii ta'uuf. Lakkoofsa 6 akka jedha. Lakkoofsa 7 irraa immoo akkas jedha. Ammas isin warra Roomaa jiraattan, warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waame hundumaan Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isiniif kennuudha. Amma lakkoofsa 6 lakkoofsa 7 jecha deddeebi'ee dhufu maal argita? Gaafa dubbistan. Jecha kamtu deddeebi'ee dhufu? Maal kan jedhudha? Waamamuu kan jedhu irra deddeebisanii argattu. Lakkoofsa 6 irraa lakkoofsa 7 irraas mee ilaala. Waamamuu kan jedhu argattu. Lakkoofsa 6 irraa maal jedha? Kan Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf warra waamamuu. Lakkoofsa 7 irraa immoo maal jedha? Warra Waaqayyo jaallatee isaaf akka qulqullooftaniif isin waamamuu kan jedhu deddeebitanii argattu. Baay'ee versii walitti aanu irratti jecha tokko irra deddeebinaan enfasisiin kutaa sanaa jecha sanadha jechuudha. Amma gaa lakkoofsa 6 irratti kaayyoo waamuu keenya maal ta'uuf jennu? Kan Yesuus Kiristoosiin ta'uudhaaf. Dhuunfaa Yesuus Kiristoosiin ta'uudhaaf. Lakkoofsa 7 irraa immoo kaayyoon waamuu keenya maal ta'uuf jedha? Qulqullaa'uudhaaf. Lakkoofsa 7 irraa immoo kan arginu. Kana jechuun qulqullaa'uu jechuun maal jechuudha? Gaafa kutaama kanarraa duwwaa gaafa laala. Qulqullaa'uu jechuun maal ta'u jechuudha? Kan Yesuus Kiristoosiin duwwaa ta'u jechuudha. Qulqullaa'uu jechuun being separated for God. Waaqayyo duwwaadhaaf adda ba'u. Qabeenya Waaqayyo duwwaa ta'u. Dhuunfaa Waaqayyo ta'u. Waaqayyo duwwaaf adda ba'u. Kan Waaqayyo duwwaa taane selected ta'u jechuudha. Waaqayyoof qulqullaa'uu ta'u jechuudha. Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa immoo Waaqayyo kan inni si waame kaayyoon isaa isin qulqulleessuudhaaf jedha. Word to word. Tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa Waaqayyo kaayyoon isin waamuu isaatii waame kan jedhu fagoo ture iddoo biraa ture jechuudha Waaqayyo irraa. Isinii kaaseera imeejii isaa isinii kaaseera. Waaqayyo guyyaa tokko ganama nu waameetu sin kan koomiti deema nun jedhe Waaqayyo. Sin abbaan keessa anamichi nun jedhe Waaqayyo. Hin fagaanne sokke. Turee bara kakwaaraa keessa kottaa jedhe Waaqayyo. Afrikaa irraa kottaa, Eeshiyaa irraa kottaa, Ameerikaa biyya lafaa hundumaatii kottaa jedhe waame Waaqayyo. Maal jedhena? Sin kan kootee jedhe Waaqayyo. Maal qabitenna? Wangeela godhee jedhe Waaqayyo. Maal jechuudha? Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin dhufee gadi cubbuu keessanii kaffalee Yesuus Kiristoos kun
ida Yihudaa keessaa dhufe Waaqayyoon ammoodha kottaa isin amma karaa itti na wajjin walitti dhuftan argattaniittu nu waame maal gochuudhaaf qabeenya isaan gochuudhaaf maal gochuudhaaf abbaa nuuf ta'uudhaaf kanaaf waamamuu jechuudha qulqullaa'uu jechuun adda ba'uu jechuudha kan Kiristoosiin ta'u jechuudha qulqullaa'uu jechuun walumaa gala konseptii qulqullummaa yeroo kan biraan ilaalla waan ta'eef boqonnaan Roomaa iddoo shanitti isinitti agarsiisa. The 5 A's of Romans. Jalqaba yaadattu mini boqonnaan tokko boqonnaan sadii salvation. Cubbuu kan agarsiisudha. Boqonnaan afurii boqonnaan shan salvation kan agarsiisudha. Waa'ee fayyinaa kan agarsiisudha. Boqonnaan ja'a boqonnaan tokko boqonnaan saddeet the third S sanctification yookaan qulqullummaa kan agarsiisudha. Boqonnaan sagal boqonnaan kudha tokko immoo waa'ee sovereignty of God yookaan olaantummaa Waaqayyoo kan agarsiisudha. Kudha lama kudha ja'aatti immoo service shanii salvation, sanctification, sovereignty of God, service jennee shanii boqonnaa jalqabneera. Introduction akkasii walitti turtan. Kanaaf boqonnaan ja'a boqonnaan torba boqonnaan saddeet waa'ee qulqullummaa waan ta'eef isa achitti ol ijjiin hin barannaa. Walumaa gara garuu kaayyoon Waaqayyo nu waameef ijoollee isaa nu gochuudhaaf deemaa akkuma nu jedhetti kottaa nuun jechuusaa agarsiisuudhaaf nu waamee duwwaa immoo akka garbaatti akka lammii lammaffaatti osoo hin taane dhiiga kooti mucaa kooti beloved of God nuun jechuudhaaf akka inni ta'e agarra. Ergasii booda ayyaanaaf nagaan isiniif baay'atu kan jedhu nagaasaa dhiyeessaa. Kun waan beekamaadha. Barreeffama isaa hundumaa keessatti Phaawulos nagaaf ayyaana dhiyeessuudhaan jalqaba. Nagaaf ayyaanni kun haasaama nagaadhuma noormaalii yeroo sanatti nagaa wal gaafatanidha. Warri Yihuudiif warri Yihuudii hin taane shaaloom jedhanii masa nagaa wal gaafatan. Nagaa bultee suma waliin jedhu foormaalii noormaal greetingii yeroo sana turedha jechuudha. Fakkeenyaaf fayyaadhaa, nagaadhaa, nagaa bultee, nagaa ooltee waliin jenna. Warri Faranjii good morning, good afternoon waliin jetti, good evening waliin jetti. Warri sun immoo shaaloom waliin jedhu, nagaa waliin jedhu warri Yihuudii. Warri Giriikii immoo kaayiriin jedhanii wal dubbisu. Kaayiriin jechuun ayyaana jechuudha. Favorii argachuu jechuudha. Adda argadhu akka wal eebbisu wayiiti. Adda argadhu Waaqayyo adda siif laatu akka waliin jechuu yeroo walitti dhufan kaayiriin jedhanii wal dubbisu. Afaan isaaniitiin afaan keenyatti ayyaana jechuudha waan biraa mini. Warri Jewusii immoo shaaloom jedhanii wal dubbisu. Nagaan siifa ta'u, nagaan keessoo, nagaan alaa, nagaan Waaqayyoo siifa ta'u waliin jechuudha waan biraan qabu. Phaawulos audiensiin isaa yookaan warri ergaa kana barreessuuf warra kana lamaanuu Yihuudiis ormas hin qabata waan ta'eef lamaanuuf akka galuttitu shaaloom and kaayirin jedhee walitti dhiyeeka ayyaanaaf nagaa jedhee walitti dhiyeeka. Garuu wangeela lallabaa jira kana keessas maaliif maddi ayyaanaaf nagaa kana eenyudha eessaa siniifa ta'u jedha. Waaqayyo abbaa biraa akkasuma immoo Yesuus Kiristoos biraa siniifa ta'u jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Normaali yeroo ol dubbisaa oltannis nagaan siniifa ta'u ayyaanni siifa ta'u waliin jettan kun maddi isaanii dhugaan Yesuus Kiristoosiif Waaqayyo abbaadha iddoo biraan barbaadina jechuudha. Keessumatti boqonnaa shanarra gaafa geenyu immoo ilaalla nuyi Waaqayyo abbaa wajjin nagaa qabnaa jedha. Nagaa qabna dubbii qabna Waaqayyo abbaa wajjin maaliif jaallatama Waaqayyo taaneera waan ta'eef amma dhufnee laayinii Waaqayyo walitti sakkaamneera waan ta'eef nuun amma Waaqayyo abbaa wajjin dubbii qabnu diina miti Waaqayyo abbaa wajjin nuun cubbuuni Waaqayyo wajjin diina nu godhee ture Waaqayyo wajjin gargar nu baasee ture cubbuun diina Waaqayyo nama godha Waaqayyo irraa adda nama baasa laayinii Waaqayyo ala nama godha cubbuun isa kana wangeelli gaafa dhufe Yesuus gaafa mul'ate garuu Yesuus Kiristoos wajjin connected ta'uu keenyarraan sadan tokkummaa wajjin walitti connected ta'uu keenyarraan isa jalqaba maaltu nuu ta'e jettan nagaatu nuu ta'e nagaa isa kam nagaa isa ittiin rafnee bullu miti nagaa isa ittiin Waaqayyo wajjin jiraannu jechuudha nagaa ergaan Roomaa gaafa nagaa jedhu nagaa ittiin rafanii bulan dhiphachuu dhiisuu binaaminii miti nagaan ergaan Roomaa jedhu kun waa'ee maaliiti Waaqayyo wajjin nagaa ta'uudha Waaqayyo wajjin nagaa ta'u Waaqayyo wajjin walii galuu Waaqayyo wajjin dubbii qabaachuu dhiisuu conversationii abbaa fi ilmaa Waaqayyo wajjin qabaachuu conversationii haadha manaaf abbaa manaa Waaqayyo wajjin qabaachuu Yesuus Kiristoos dhirsa misirroo keenya ta'e nuun immoo misirrittii isaa ta'uu nagaan inni jedhu isa kanadha. Kanaan baay'ee irra ture yeroo koo gubuun barbaadu. Lakkoofsa 8 irratti gad dabarree dubbifanna. 8 irraa maal jedha? Duraan dursee amantiin keessan guutummaa biyya lafaatti waan beekameef sababii hunduma keessaniitiif jedhee Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo koo nan galateeffadhaa jedhee jalqaba. Nan galateeffadhaa isa jedhu kana tarii afaan oriijinaalii isaa gaafa dhattanii qayyabattan kun qayyabannaadha waan ta'eefidha malee
afaan garaagaraa dubbachuun dirqama taanaan miti. Afaan oriijinaalii isaa gaafa dubbistanii galateeffachuun inni jedhu kun sun thank you waliin jennu miti. Thank you sanuun waliin jennu miti. Yookaan waaqayyoon si haa galatu sanuun jennu miti. Waaqayyoon abbaan galateeffadhan inni jedhu kun digiriinsaa sanuun yaa waaqayyo si haa galatu nu gararraa. Euchaaristo jedhama afaan Giriikiidhaan. Galata inni nama dirti maqaa dhoo kun. Euchaaristo jechuun maal jechuudha? Euchaarist jedhama beektumni irbaati qulqulluun afaan biraadhaan afaan Giriikiidhaanis warri Ingilizii kunis warri Faranjootaas Euchaarist jedhu. Supper of Lord. Kennaa irbaata qulqulluu sanuun jennu jechuudha. Fakkeenyaaf namni irbaata qulqulluu yeroo fudhatu maal godha? Isa jalqabaa delight godha, waaqayyotti gammada. Waa'ee maalii? Waa'ee fayyina isaa, waa'ee hojii fannoo, waa'ee dhiiga Yesuus fannoo irratti dhangala'ee, waa'ee foon Yesuus Kiristoosii nyaatee, Yesuus Kiristoosii wajjin tokkoomee, dhagna tokko, hafuura tokko Yesuus Kiristoosii wajjin qabaatetu waaqayyoon galateeffata, gammada. Konneekshinii cimaa kan agarsiisudha galatarra kan darbe. Euchaaristo inni jennu kun jechuudha. Waa'ee kanaatiif waaqayyoon nan galateeffadha inni jedhu kun galata noormaalii oliidha. Amantiin warra Roomaa kuni guutummaa biyya lafaa irratti beekameera gaafa jedhu macaafa qulqulluu keenya jaarraa tokkoffaa keessa waan inni barreeffameef tarii waan nama dubbadhu kun iddoo biraatti hiikachuuf illee isinii ta'a. Malli barreeffamaa kuni hyperbolic expression jedhama. Hyperbolic expression jechuun afaan Oromoo qulqulluudhaan ibsa ukukkubsee jedhamee beekama. Ukukkubsuu jechuun kun barattoota warra dhufee jenereeshiniidhaaf gala maagaana. Amma inni jiru ol kaasanii dubbachuu ukukkubsuu jedhama. Afaan Oromoo keessatti seerota afaan Oromoo keessaa guddaa tokko ukukkubsa. Fakkeenyaaf Baayibilii keessa ukukkubsa baay'ee jira. Hyperbolic expression baay'ee jira. Iddoo garaagaraa isinii kaasuu nan danda'a. Takkuma afaa keessa jedhanne waan akka raakaarii baay'ee jira waan ta'eef isaaniin tuquu hin barbaadu. Garuu kakuu haaraa keessaa fakkeenyaaf utubaa ija kee keessa jiru utuu hin baasin uba jobboleessa kee keessaa hin baasin gaafa nama dhuguma utubaan ija namaa keessa gala haawu akkamitti utubaan ija namaa keessa galuu danda'a? Kun amma hyperbolic expression isa jennu utubaan ija namaa keessa galuu hin danda'u. Utubaan namayyuu hin caala. Utubaan namayyuu hin caala. Utubaan ija keessa galuu akka hin dandeenye obvious kun beekamaadha. Yesuus Kiristoos gaafa jecha kana fayyadamu hyperbolic expression fayyadame inni kukkubsee jechuudha. Guddisee xiyyeeffannaa guddaatti kennee ibsuu isaati malee really utubaan ija namaa keessa galachuu isaa miti. Fakkeenyaaf gaalli qaawwaa immoo keessa ba'uun salphata gaafa jedhu amma dhuguma gaalli qaawwaa immoo keessa ba'uun salphata totally hin danda'amu jechuudha inni kun. Hyperbolic expression guddisanii ukukkubsanii dubbachuudha. Fakkeenyaaf faarfannaa boqonnaa ja'a lakkoofsa jaarraati imimmaanni koo afata siree kootii tortorsee dha Daawit. Amma dhuguma imimmaanni nama keessaa boo afata siree tortorsaa? Afata siree tortorsee miicuumaaf hin geessatanii yaadu imimmaanni nama keessaa boo xinnoo majiidha baqa. Even wayyaa keenya irraa gadi hin darbu. Imimmaana waan ta'eef. Hyperbolic expression baay'ee jira Baaybiliin. Even udaan gugee nyaatan Baaybiliin gaafa jedhu ani nan shakka hyperbolic expression dhadhee yaadaan. Malee dhuguma namni tu baalli jiru, tu margi jiru, optionii meeqatu qabu namni dhaqee udaan gugee nyaatan yaadu dhuguma. Hyperbolic expression beela hamaa ture jechuudha bakka walumaa gabaabumatti. Tarii kun faarfannaan isaa hojjetameera. Udaan gugee minyaa'ee maal ta'ee minaamin jedhameera. Hin beeku natti hin fakkaatu garuu ani yeroo yaadu natti hin fakkaatu amma hin qayyabadeeti. Nama udaan gugee nyaatu bataa'ama. Baala nyaatu maal gabbee muka wayii caccabsee daakee nyaatu maal udaan gugee nyaatu. Hyperbolic expression baay'ee jira Baayibilii keessa. Addunyaa hundumaatti beekame isa jedhu kanaaf annaqa. Amma dhuguma amantaa warra Roomaa addunyaa hundumaatti beekame yoo gaafa jennu tokko hyperbolic expressionidha. Baay'ee madhagaame waa'ee amantii keessanii jechuudha gabaabumatti. Darbee immoo addunyaa hundumaatti yookaan biyya lafaa hundumaa Baaybiliin jaarraa tokkoffaa keessa barreeffame gaafa jedhu biyya lafaa kan jedhamu jaarraa tokkoffaa keessaa addunyaa beekamaadha. Fakkeenyaaf gizaatiin Roomaa amma addunyaa Roomaa jedhamee beekama yeroo sanatti. World jedhamee beekama malee Itoophiyaa dabalatee maal jechuu miti. Addunyaadhuma yeroo sana keessa ture iddooma beekama iddoo hallatti dhaga'ame. Baaybiliin iddoo baay'eedha yeroo jedhu biyyuma lafaa hundumaa dhagee jechuu miti. Iddoo beekamaa fakkeenyaaf provisionii intini kan provinsii warra Roomaa gizaatiin yeroo sana Roomaan impaayera Roomaa kan bakka bu'u ta'uu danda'a. Eeriyaadhuma barame jechuu isaati gabaabumatti hyperbolikiidha jechuudha. Amma gaa dhumarratti waa tokko isinii kanan kaasu lakkoofsa 9 irraa waan tokko jedha.
amantaan keessan hin beekame jedha. Amantiin amantii dhokachuu danda'u miti. Waa'ee amantii iddoo biraatti dubbannu waan qabnuufan amma introduction irra jira waan ta'eef hin daddarba boqonnaan tokko total introductionidha. Amantiin dhokachuu hin danda'u. Isa jalqabaa amala amantii keessaa. Amantiin boqonnaa mamaatti qayyabanne kana keessaa amala amantii lama argitaniittu gaafa qayyabattan. Tokko amantiin hin mul'ata hin beekamu. Amantiin kan garaati yeroo baay'ee. No, amantiin kan garaatu hin taane amantiin bahee kan mul'atu. Gaafa amantan amanuun keessan hin beekamu. Malee amantiin waan sin dhoksaatti gootan anu amaneera. Namoonni irratti hin beeku malee maal godhan namni waa'ee kophaan barbaade jedhu waan jedhu hin jiru. Amantiin hin beekamu. Amantiin hin mul'atu. Amantiin hin argamu. Amantiin hin qaqqabatamu. Amantiin hin daawwan waan hin argine akka waan arganitti lakkaa'uu irraa jalqaba. Ergasii booddee garuu amantiin ni jalqaba. Amantiin hin mul'atu. Inni lammataa amantiin gara bu'amuutti nama geessa. Bakka sana irraa argitanitti bini amantiin gara bu'amuutti nama geessa. Amaariffisaa baay'ee gilxiidha. Lakkoofsa shanaffaa irraa dubbifachuu dandeessuun dubbisuudhaaf yeroo hin qabu. Afaan Oromoon isaa xiqqoo ishee ifaa miti. Gara amantiitti geessuudhaaf gara bu'amuutti geessuudhaaf jedha. Amantiin abbu'amuutti nama geessa amala isaatiin. Macaafa qulqulluu keenya keessaa namoonni amanan hundumtuu abboomaniiru. Fakkeenyaaf Abiraam in amane qajeelummaatti lakkaa'ameef jedhame innis. Maal jedha taansee mucaa aarsaa gochuudhaaf gaaratti ol ba'e amantiidhaan. Biroota boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irraa kan argitu. Biroota boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irraa immoo Nohi in amane innis amanee raawwatee bidiruu tolche waggaa 120 namni yeroo amanu hojiidhaan mul'ata amantiinsaa. Namni yeroo amanu in abboomamu. Namni yeroo amanu ija qaba. Amantiin obsa jaalala. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaasamee dubbifadhaa. Amanuu keessaan gara gaarummaatti, gaarummaa keessaan gara maalootti, gara maalootti macarrisa irratti dhaqee gara jaalalaatti jedhee dubbata. Amantii jecha dhuun jalqaba. Mee dhaqaachee godha. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 kaasaa amma dhumaatti dubbifadhaa. Amantii jalqabee macarrisa isaa nama dhaqee jaalala dheekaa. Amantiin guddataa deemaa, mul'achaa deemaa, ifaa deemaa, abboomuu nama barsiisaa deemaa, guddachaa deemaa. Inni ilaalla booddee. Lakkoofsa gadaffaa irratti garuu kan baay'ee namatti tolu tarii bifa gaaffiitiin isinii kennee isin immoo qayyabattanii kan isin deebitanii ilaa akka jedha. Ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Inni an hojjedhuuf kunis yeroo hundumaa kadhata koo keessatti akkan isin yaadadhu hin beeka. Afaan Oromoon isaa stiil gilxii miti. Maal jedha beektuu afaan Amaariffaa isaaf Ingiliffaa isaa irraa. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው lakkoofsa galarraa. God is my witness. Lakkoofsa galarraa tarii afaan biraadhaan dubbisaa. Ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Inni an hojjedhuuf kunis yeroo hundumaa kana ta'u keessatti akkan isin yaadadhu hin beekaatu hin taane dhugaa naa ba'a. Akkan yeroo hundumaa kana ta'u keessatti isin yaadadhu waa'ee keessan akkan kadhadhu እግዚአብሔር ምስክሬ ነው. Lakkoofsa 9 irraa akka jedha. God is my witness. Waaqayyo dhugaa baatu kooti. Waaqayyo ragaa kooti jedhee jalqaba. Kanarra leesanii guddaa jira. Akkasiin xuruutti qommetti dhaabbatan ilaaltan nan barbaada. Macaafa qulqulluun hin kakatinaa. Macaafa qulqulluun kakuun moofaas, kakuun haaraas waaqaanis hin kakatinaa, lafaanis hin kakatinaa, ofiinis hin kakatinaa, uumamaanis hin kakatinaa. Keessumatti Maatiyoos boqonnaan 5 gooftaan bareechee barsiiseera kakuu haaraa keessatti lakkoofsa 34-37 irratti mee dhaqaa ilaalaa. Akkas jedha Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 34-37 irratti akka jedha. 33 qabnee dubbifannu. Yesuus sobaan hin kakatin waan gooftaadhaaf kakatte immoo fiixaan baasi jedhamee abbootatti akka himame dhageessaniitu. Ani garuu kan jettu Afraashiin isinittan hima. Raawwattaniidhuma hin kakatina. Raawwattanii maal hin godhina? Hin kakatina. Waaqaan hin kakatina. Innoo teessoo Waaqayyooti. Lafaan hin kakatina. Innoo ejjeta miilla isaati. Yerusaalemiin hin kakatina. Innoo mandara mooticha guddichaati. Mataa keetiinis hin kakatin. Rifeensa kee tokko addeessuu yookiis gurraachessuu hin dandeessu. Dubbii keessan keessatti eeyyeen keessan eeyya ta'u, waawuun keessan waawwa ta'u. Kanarraa kan hafe kan isaa maati. Macaafa qulqulluun እግዚአብሔር ምስክሬ ነው hin jedhinaa. Waaqaanis hin kakatinaa. Dhugaa Waaqayyo jiraata akka lafa kanaa naa godhus hin jedhinaa. Lafaanis hin kakatinaa. Lafi ejjeta miilla isaati. Ofii keessanis hin kakatinaa. Isin ofii keessaniyyuu rifeensa keessan addeessuu gurraachessuu hin dandeessan. Kana jechuun baay'ee amma danda'ameera. Gurraachessuu addeessuun amma danda'ameera. Oriijinaalii garuu hin dandeessan. Qalama dibdanii intinaa ta'uu dandeessu. Jalaa biqilaa deemti. Gaafa waggaa 40 dabartan tuma isin dibdanii jalaa dhufaa deemti. Ammas 7 hartaa irratti dibdu namoota baay'eetu rakkataa jira waan ta'eef jechuudha.
Dargaggoonni immoo hin jaallatu baay'ee adii mataan isaanii akka adii ta'uu fi namni waanuma hin qabne jaallata mala isaatti waan ta'eef gurraachessuuf addeessuu nama danda'ameera garuu oriijinaalii keessa isaa addeessuu hin dandeenyu yookaan gurraachessuu hin dandeenyu. Yoo gurraachessine iyyuu adiin hin biqila yeroo isaatti. Yoo addeessine iyyuu inni gurraachi umuriin keenya hin geenye taanaan hin biqilaa. Ofii keessanii hin kakatina raawwattanii man kakatina kakattanii naan garuu kan isa hamaati kakaan kan isa hamaati tonni jedhu argina. Phaawulos garuu እግዚአብሔር ምስክሬ ነው jedhee iddoo baay'eetti kakata iddoo tokko duwwaame. Fakkeenyaaf lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:23 irratti baay'ee kakataa. Galaatiyaa 1:20 irratti baay'ee kakataa. Filiphisius 1:8 irratti baay'ee kakataa. Tokkoffaa Tasaloniqee 2:5 irratti baay'ee kakataa. Dhugaa Waaqayyoo ta'edha. Waaqayyo na beekadha. Waaqayyo keessa koo arga'edha. Baay'ee garuu eeyyeen keessan eeyyaa ta'u waa'uun keessan waa'oo ta'edha. Eeyyee jedhaa bakka namni isin gaafate eeyyee. Dhugaayyuu hin jennaadha baay'ee. Eeyyee bakka. Yoo sirrii min ta'e immoo lakki waa'u. Akkas gooteettaa waa'u. Akkasin gootaa eeyyee. Kun akkas ta'eeraa eeyyee. Kun dhugaa geetaan hin jedhinaadha baay'ee. Waaqayyoon hin kakatinaadha baay'ee. So maaliif kakateree isa jedhu akkasin find out gootan barbaade. Akkasin qayyabattan barbaade. Torbaa irraa achirraa kaafne walii wajjiniin barachuu keenyatti fufna waan ta'eef. Amanni dhufutti ammasti garuu waa tokko kiluusii kennuudhaaf tokko Waaqayyoon mataan isaa tuunni kakatu immoo argina. Firoota boqonnaa 6 lakkoofsa 13-14 irraa gaafa laallu Waaqayyo waa'ee fayyina keenyaa kana hin kakateedha macaafa qulqulluu. Ittiin kakachuudhaaf maqaa isaa irra caalu dhabee Waaqayyo kakachuu barbaadee gaaf tokko waan ittiin kakatu dhabee namoonni kan isaan irra caaluun kakatuedha. Waaqayyo garuu kakachuuf jedheetu waan ittiin nuu kakatu dhabee jireenya bara baraa isiniin kennadhee nuu kakachuu barbaade sila sinitti meeraa isin kana booddee mucaa koo miti nuun jedhee ka'e ammoo isin mucaa kooti nuun jechuudhaaf akkamittiin argitan nyaata gaafa nuun jennu waan ittiin nuu kakatu dhabe Waaqayyo. Maaliif jennaan namoonni waan isaan irra caaluun kakatu Waaqayyo immoo sarara kan caalu waan hin qabneef waan ittiin kakatu dhabee. Kanaaf Waaqayyo garuu maqaa isaatti kakatee jedha. Maqaa isaatti kakatee ofii isaatti kakateetu akka nu fayyisuu barbaade. Jireenya bara baraa dhuguma akka nuu laatu. Dhuguma akka nu jaallatu. Dhuguma akka laayinii isaatti akka nu sakka'e ofii isaatti kakate Waaqayyoo kan jedhu argina. Waaqayyoo kakateera jechuudha. Kanaaf hin kakatinni jedhame kun maal jechuudha kan jedhu gaafa qayyabannu maal jechuudha kan jedhu gaafa qayyabannu tokko dhugaa dubbachuun eenyummaa keessanii beekamtii keessan yeroo hundumaa haa ta'udha. Fakkeenyaaf hin kakanna taanaan maal jechuudha beektu yeroo kan biraa waan nuun dubbannu dhugaa ta'uunsaa badaa amansiisaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa Waaqayyo isa jiraata jennee yeroo kakannu yeroo akkasiin jennu wanti nuun dubbannu soba ta'uu danda'a jechuudha. Yoo hin kakannu ta'e geetaan hin jennu yoo ta'e wanti nuun jennu soba ta'uu danda'a jechuudha yeroo kan biraa. Kanaaf dha baay'ee kakaan kan barbaachisuuf. Namoonni nu bira jiranis nuun amanan jechuudha waan nuun dubbannu badaa dhugaa ta'uunsaa shakkiisaadha jechuudha. Sinoo yoo kakaan maaliif barbaachisa? In sobdaa yaada jedhuufitu deebii kennamuudha kakaan. In sobda gaaffii jedhuuf deebii kennamuudha kakaan. Dhugaa Waaqayyoo gaafa jennu lafuma haqee nama akkasiin jedhu. Namni ta'e tokko in sobda gaafa nuun jedhutu kakanna. Kakaan respoonsiidha deebiidha yeroo hundumaa. Kanaaf aayidentiitiin keessan aayidentiitii yeroo hundumaa dhugaa dubbatu haa ta'u hin kakatinaa. Eeyyeen keessan eeyyee waa'uun keessan waawwatu. Inni kan biraan immoo wanta kakattan sana gochuu dhiisuu dandeessu fakkeenyaaf fiichariiti. Inni sila paastii. Kanaan dura waan akkasii ta'eera yoo nuun jedhan eeyyee jennee dhugaa ba'u yookaan waa'uu jennee dhugaa ba'u. Gara fuulduraatti immoo wanta ta'udha yoo ta'e kanan goota kana waadaan galtaa keessumatti wareegaa wajjin waadaa wajjin kan wal qabate hin kakatinaa dhugaa Waaqayyoo kanan sii godhe dhugaa Waaqayyoo kanan sii hojjedhe hin jedhinaa jedha Baayibiliin. Maaliif jennaan isin namadha. Rifeensa keessan addeessuun gurraachessuun dandeessan. Birrii keessan yoo kakattan birriin keessan isin harkaa rukutamuu danda'a. Biizinesi keessaniin yoo kakattan biizinesiin keessan rukutamuu danda'a. Fira keessan yoo kakattan firri keessan du'uu danda'a wal dhabuu dandeessu. Kanaafuu isin humna hin qabdan waa'ee garee hin beektan waan ta'eef hin kakatinaa. Waan kakattan raawwachuu dadhabuu dandeessu yaada jedhuufidha. Inni guddaan kutaa kana isinitti agarsiisuu barbaadeef garuu kanaaf miti. Torban irraan itti fufaa maqaa Waaqayyoo waanuma salphaatti dha'uu akka hin qabneefidha inni guddaan. Keessumatti
barama keessa jirru kana attaqaaqamii maqaa Waaqayyoo irratti waa tokko isinii kaasuun barbaadu torban irraa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo akka itti ijoolleen Israa'el fayyadamaa turanii fi akka itti nuuf fayyadamu. Akka itti Phaawulos fayyadamuu fi akka itti nuuf fayyadamnu nuun ara waan mata xiqqootti bakka. Yoo maayikiin harkaa lafa bu'ee ka'ee Yesuusin hin jedhaa. Oh my God hin jedhaa. Oh Lord hin jedhaa. Yesuus hin jedhaa. Maqaa Waaqayyoo baay'inuma nuun rakasiisaa deemnuun amma akka inni nurratti rakasa ta'ee macaafa qulqulluun garuu maqaa Waaqayyoo akkamitti akka itti fayyadamnu akka inni barbaade keessumatti seenaa ijoollee Israa'el keessatti maqaa Waaqayyoo dha'uun amma akka inni ulfaataa ta'e seenaa irraa Baayibilii irraas waa tokko isinii rukutee hin darbaa. Sababni isaa kutaan kun waa'ee ulfina maqaa Waaqayyootti baay'ee xiyyeeffata. Lakkoofsa irraa isinitti agarsiiseera. Waaqayyo maqaa isaa kana baay'ee ulfeessaa isiniin jedheera. Ulfina maqaa isaatiif jiraata Waaqayyo. Ulfina maqaa isaaf dinqii godha Waaqayyo. Ulfina maqaa isaaf uuma Waaqayyo. Ulfina maqaa isaaf fayyisa Waaqayyo isiniin jedheera. Maqaa masaa kana immoo nuu kenne qabeenyi guddaan kakuu haaraatti Waaqayyo nuu kenne inni guddaan maqaa isaati. Maaliif jennaan maqaa isa maqoota hundumaarra caalu Yesuus Kiristoosiif kenne. Baay'isee namni Yesuus jedhamu baay'ee ture baruma sanayyuu. Kanaafidha Yesuus Naazireet kan jedhamu koo Yesuus baay'een jira. Galiilaa Yesuus kan biraan jira. Iddoo kan biraa Yesuusonni baay'een jiru. Yesuus maqaama noormaaliidha. Maqaama noormaaliidha. Kanaafidha Yesuus Naazireet kan jedhamuu fi Yesuus mandara kan biraa miti Naazireetidha adda baasuudhaafidha. Yesuus namicha Naazireet kan jedhame Baayibilii irraas. Garuu Yesuus Naazireet kanaaf Yesuus irra kan darbe maqaa isaa kana keessa humna kaa'eera Waaqayyo maqaa isaa nuu laate akka ittiin fayyinuuf hafuuramaa kan baasu maqaa isaa kan fayyisu maqaa isaa dhukkubsataa kan fayyisu maqaa isaa dinqii kan godhu maqaa isaa Waaqayyo maqaa akkas kabaje kana nuun immoo akkamitti itti fayyadamaa jirra akkamitti qabachaa jirra ulfina maqaa Yesuusiin beeknee itti fayyadamuu isa jedhu isinii kaasuufan ture kakachuu isa jedhu kana wajjin wal qabsiisee torbanarraa yaada kana itti fufna. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.